Yaa mucaa Waaqayyoo isa dhiiga Kiristoositiin bitamte, miidiyaa hawaasaa fayyadamuun kee erga hin oolle, adaraa kee waanuma gaarii irratti hojjedhu. Sababbiin isaa immoo isaati miidiyaa hawaasaa kana gubbaa irratti guyyaa guyyaadhaaf facaasatiin jirtu. Waaqayyo in arga waan ta'eefiyyuu, Waaqayyo in dubbisa waan ta'eefiyyuu, kanaafiyyuu yaa mucaan nana waanuma gaarii irratti hojjedhu. Ittiin beekamtii argachuudhaafis jettee gonkumayyuu jecha kiristaanota irraa hin barbaachifne, jecha safuu cabse gonkumayyuu hin dubbatin. Nama bashannansiisuudhaaf, nama kofalchiisuudhaafis jetteetu gonkumayyuu jecha safuu cabse, gocha safuu cabse, jecha kiristaanummaa irraa hin eeggamne, jecha ijoollee Waaqayyo irraa hin eeggamne, hojii ijoollee kiristaanotaa irraa hin eeggamne, adaraa kee gonkumayyuu hin raawwatin. Innati miidiyaa hawaasaa kana gubbaa irratti facaafattu, boru fuula Waaqayyoo fuulduratti hin dubbifama waan ta'eefiyyuu, boru akka ittiin qaanofne gochati miidiyaa hawaasaa kana gubbaa irratti gochaatiin jirtu, boru fuula Waaqayyoo fuulduratti akka fiilmiitti ol ba'e hin mul'ifama waan ta'eefiyyuu, adaraa kee waanuma gaarii hojjedhu. Adaraa kee boru akka ittiin qaanofne, akkuma dhuguma siin jedha.